بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. درسي لي دبري دقدمان كيستي واي رسول ربي أكاتا إسان اتي hawaasaa fi mootummaa haarawaa islaamaa tanatti ijaaran qooda haga tokko dubbannee turre. waan tokko ijaaruuf qormaata nama barbaachifti. qormaanni lafa qormaata nama barbaachisaa, namni qormaata nama barbaachisaa, qabeenyi qormaata nama barbaachisaa. kana hunda rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qormaata guddaa godhanii eegaa hawaasa islaamaa rakkoo jidduu jirtu jidduu baasanii ummata biyya qubatu araarsanii warra rabbiif jedhee hijiraa bahe kanallee sirreessanii akka isaan warra biyyaatii wajjiin tokko tahanii wajjiin jiraatan godhanii eega isaan tana hundaa hojjetanii gama ummata ollatti deebi'an jenne. namni qubsumaan irratti kalaa'u yahudaa jenne. yahudaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam guddoo kabajanii guddoo dhiheeffatanii ifitti as dhiheessanii kuma rabbiin guddaanuu qur'aana keessatti yeroo baay'ee waa'ee isaanii dubbate. haga qur'aana keessatti yahudaan kabajamtee dubbatamte sabni tokkolleen ka dubbatame hin jiru. sanii wajii waan ajabaa namni muslimaa amma waan amantiin islaamaa yahudaa jibbitu se'a. yahudallee yoo gaafatte waan namni muslimaa isaan jibbu se'a, waan amantiin islaamaa isaan jibbitu seeti. ammoo dubbiin faalla. qur'aanni saba tokkollee ka haga yahudaa dubbate hin qabu. saba tokkollee ka haga yahudaa mirga kenneefi abbaa haqaa godhee dubbate illee hin qabu. kanagaa darsii dabre keessatti eda dubbannee turre. yahudaa gaa eega hagas dhiheeffatanii jenne waa hagam sababaa saniif hojjetanii qiblaa gama isaanii fuula deebi'anii waliin salaatu, guyyaa isaan kabajan ka isaan sooman waliin soomu, nabiyyi isaaniitiif anbiyaa isaanii hundayyuu itti amananii waliin faarsu. kun hunduu silaa waan tokko nama godhu, waan silaa karaa haqaa isaan garsiisu. garuu gaa rabbiin guddaan hin katabnee fi hedduun isaanii amanuu hin dandeenye. eega da'waa godhanii yooma rabbiin keessaa nama tokko tokko kalaaffise amantii fudhate malee akka hawaasatti amantii fudhatuun hedanii eega beekaniin booda rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan biyya sana irra wajjiin jiraniif waliigaltee isaan wajjiin godhe. rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waliigaltee isaanii gaa darsii dabre keessatti bal'inaan tokko tokko qabxii takka takkaan irra dhaabannee dubbanne. qabxii takka takkaan irra dhaabannee dubbanne. amma irra deemuun barbaachisu. eegaa waa'ee isaanii bifa saniin xumuranii booda fuula gara biraa deebinee amma mee ummata kaan wajjiin akkamit jiraatanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaami laalla. namni tokkoffaa diinni isaanii guddichi ka duraanillee biyyaa baase waggaa 13 isaan rakkise amantii dura dhaabatee gufuutti ta'e qureesh, kaafira qureesh ka rasuuli rabbi irraa dhalatan gosa isaa. akkamitti gosa isaanii isa wajjiin rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaami hariira bifatamii wajjiin godhanii bifatamii wajjiin deemame. darsii kana keessatti rabbiin guddaan jedhe baranna. ikhwaani qureesh gosa araba irraa tokko, biyyi isiin qubattus biyya makkaa kanaaf naannoo makkaati. gosa araba keessatti guddoo kabajaa qabdu sababaa beeytii saniitiin. waan arabni hunduu hajjiif beeytii san dhaquuf isaan waan abbaa beeytii sanii ganda beeytii sanii waan tahaniif ganda kacbaa sanii sababaa saniif kabajaa guddoo ummata hunda bira qaban keessaa araba keessatti qaban.
kanaafuu namni isaaniin lolu seenaa gubbatti hin jiru. Isaan warra namuu kabaju lafa lolli jiru ta nageen hin jirre ta gosaan wal fixanillee keessa bahaniituma nagaan dabran isaan. Maal namni isaanirraa duroomu hin jiru. Namuu heger kacbaa dhaquuf hajamaa hajjii deemuuf itti hajamaa. Kanaafuu isaan kana ifitti diinessuu namni tokkolleen gosti takkailleen hin barbaaddu. Horiin isaanii nagayaan meeshaa biyya shaamii fuudhe makkaa fide makkarraa sochoosee yaman geesse yamanirraa as deebisee shaamitti dabarsee daldala kanaan horii guddaa walitti qabatan isaan. Ummata horii qabus horiin isaanii daldaluma kana karaa nama waan nama biraatii banaa hin qabnettu karaa nama biraatii banaa hin qabnettu isaanii banaa qaba. Sanirraa fayyadatanii horii baay'ee horatanii mirga baay'ee godhatanii kabajaa guddoo akkasii godhatan. Isaan kun duuba har'a kabajaa guddittii waggaa hagasii jirtu san Muhammadiif warri amantii tanaan deemmatu harkaa madeessee jira. Maqaa isaanii san haga tokko xureessee jira. Ammas Araba keessaa gosti takka ifitti as yaamtee nuttu sii tumsa Qureesh jalaa koottu jette fudhatuun isaanii salphina taati. Warra Qureeshii akkamitti gosti takka nu jeynoomte nama nu diina kennaa akkamitti ifi fudhattii Qureeshii fudhatamuu dide. Maal goote duuba Qureesh tarkaanfii gugurdoo hedduu fudhatte. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ka isaan du'a irratti murteessantu rabbiin guddaan jalaa baasee ka isaan du'a irratti murteessantu rabbiin guddaan jalaa baasee biyya san keessaa rabbiin guddaan baase eega isaan du'a irratti murteessanii silaa namni tokko ka diina kan keetii yoo si jalaa baqate namni silaa biyyallee sii gallakkise horii waan qabu sii dhiise lafa fiitiif mana fi keessaa bahee si biraa yoo deeme silaa aqliin ilma namaa gabaabduun alhamdulillahi jetti. Eeguma rabbummaan nu jalaa sochoose achumaan haa badu jetti sila. Garuu Qureesh akkas hin jenne. Maaliif jechuu dhabde? Diinu maal absite? Maaliif jechuu dhabde? In beekti akka Muhammadiif alayhi salaatu wassalaam anbiyaadhani warri saahibtoonni isaa akka isaan wanni isaan achi deemaniif if jabeessanii if sirreessanii biyya tana deebi'anii qabatuuf biyya tanatti deebi'anii qabatuuf deemanii ni beekti. Haga isaan jabaatanii waraana ijaaratanii biyya hedduu gormuu godhatanii duulanii itti deebi'an eeguun barbaanne. Aqliinis akkasuma itti aganam diinan keetiif jabeesse jabaatee gormuu argatu eeguun aqlii miti. Osoo inni laafaa kana dhooftee wal jala dabarsuttu namaa irra laafa. Kanaaf yeroo isaan baqatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinaa dhaqanii beekan ka ummanni madiinaa haga tokko amanee argan nama ummata kana keessaa hin amanin barbaadan maanguddichi akka mooticha biyyatti filatamuuf qophaawe Abdullahi ibn Ubay ibn Saluul jedhama maqaan isaati. Gosti lamaan tun Awsiif Khazrajiin tun waggaa dheeraa wal lolte eega walitti hobbaate
jarana walit deebineen ulamaa waliin dhalanne mootii tokko walit godhanne akka walin lolle eeganaa haa taanu jedhanii tana dubbatan dubbiin tun osoo oofan Abdullaahi ibnu Ubayy ibnu Saluul haa filannu jedhanii sanirratti walii galan osoo dubbii tana sirreessaa jiran waa'een amantii islaamaa tun dhufnaan namuu jalaa deebi'ee amantii deebi inni namaa gadiqqaa tokko wajjiin qofaa hafe isa kanamaarre gadoo guddoo garaa keessa jira akka nama adhametti ifa argaa nama biyyi inni bulchuuf duraan isaa qophoofte dhufee namni bira gosa biraa keessaa naannoo birarraa dhufee biyya isaa harkaa fudhatee nama isaa harkaa fudhatee mootummaa fi irratti ijaarate hammeenna guddattu itti dhagayama maal goote duuba waan hammeenna kana beektuuf xabi'aa isaalletti inni nama dabeessa xabi'aa isatti nama dabeessa nama lolatti toluu miti inni Abdullaahi ibn Ubayy ibn Saluul nama tokko yeroo hariira waliin gootu waanii isaa beekuun baay'ee si fayyaddi namni tokko dabeessa lolaan sodaachisuu dandeetta tokko immoo nama horii jaalatu karaa kanaan qabachuu dandeetta takka nama angoo jaalatu karaa angoo kanaan qabuu dandeetta namni bakka qabamuun bakka laafuun qaba namni banii aadam kun isaan waan inni dabeessa taheef karaa dabummaa kanaan qaban dura maal jedhaniin xalayaa itti ergan amma xalayaa tana keessatti Qureesh maal jetteen aboo Abdullaahi ibnu Ubayy ibnu Saluul mootiin biyya sanii sihi dhaamsa kenna kana caqas jedhan waan jedhaniin laatiif uzza'aan kakanne kakuun arabni kakatuun ta'e irra guddo'oo sanama lamaan kana uzzaan makkaa jira laata ammoo xaa'if jirti sanama lamaan kana laatiif uzza'aan kakanne namticha isin nu biraa baaftanii if bira fiddansan yoo isin ajjeesuu baattan yoo kan biyyatan ta'e keessa biyyateessan keessaa baasuu baattan yeroo gabaabduu keessatti waraana isin ifirraa ittisuu hin dandeenye baafnee hunda keessanuu lafarraa isin dabarsine jedhanii tun ammoo waraqaa ajabaati xalayaan akkanaa kun xalayaa ajabaati dhaamsa guddaa dhaamsi maal jedha nama isin nu jalaa baaftanii nagaa isin kennine jettaniin san yoo isin ajjeesuu baatta waa lama dubbiin yookan ajjeesuu yookan if biraa baasuu biyya san keessaa ari'u akka nu ariinetti kana lamaan yoo tahuu baatte waraanni keenya isin bira jiradhanii waraanni sun kalafarraa isin dhabamsiisu dabeessi hagana jennaan inni galaftiin fuutu aalamni martuu waraana fudhatee dhufa jedhaniin inni bakka buluun qabu dabeessi kun lafti fuudhuu dadhabdee Abdullaahi ibn Ubayy namoota isa wajjiin mushrikaa ammoo zaahira kana dhoksee taa'u munaafiqtoota walitti qabatee murtii irra gahe murtii akkamiirra gahe murtii jabtuu irra gahe maal jedhe Muhammad qofaa isaa deemnee ajjeesuu hin dandeenyu obboloowwan keenna warra gosa lamaanirraa islaama ta'e warra kana fixneedha maal jedhan borganama lola labsinee nama amantii islaamaa fudhateef nama fudhatine daddaan nama baafnee ol lolledhan dubbii humna isaatii oliiti ammatun dubbii xiqqoo miti tanarratti walii galanii ganama subii lola baasanii warri mushrikaa ka amantiin fudhatin hunduu karaa tokko bahee yahudallee waliin dhaabattee lafa jalaan namoota muslimaa bakkuma isaan jiranitti weerarratti kaasan muslimnis dhageennaan asii wali cehanii waa meeshaa lolaa fudhatanii if qopheessan meeshaa lolaa fudhatanii if qopheessan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoos dhagayan maal dhagayan lolli eegalame lolli eenyu fi eenyu jidduutti eegalame
muslimtootaaf mushriktoota jidduutti ammatu waan nama rifachiisaa takka sila amma nama agartaan isaa gabaabduu osoo tahe haqni khayrii qabu sila amantii fudhate haga amantii dide ka warra sharriisan in fixnan jen namni tokko yeroo nama isa dura dhaabatu faallaa isaa lolatti kaasu waan fixuu danda'u seha eega ammoo lolatti seenaniif arga fixuu hin danda'u eega biyyi lolatti seente namni gargar cabe namni wal madeessee wal balleessee nageenni dhabamee namuu haga humne fiif arga akka warra kaan lafarraa dhabamsiisuu hin dandeenye eegas ammoo seenan nama fayyaddu rasuula rabbi ammoo alayhi salaatu wasalaam yeroo duraa galteef maaltu galeef lolli keessaa kun bakka tana ka'uun makkaa madiinaa keessatti lolli eegalamuun mootummaa haarawaa ijaaramu jirtu tanan fayyaddu lolli kun waan tokkolleen ka mootummaa tana fayyadu hin qabu mootummaan tu silaa yoo nagaa argatte lafti sii bal'attee namni sii guddate wanni mootummaa tanarraa kajeelamu aalamu hunda malee gosa xiqqoo takkaa miti amma eegalamu jirti ammatti lolli tokko eegalamuun isii miti tanaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoosuma murtirra gayan lola kana dhaabuuf silaa humnatti yeroo san namu muslimat irra hedduu warra kaafirarra haa hedduu taatu garuma lafarraa fixuu hin dandeettu lolaa eegalame biyya nagayaati miti eegasii rakkoon tun eegaluun isii laaftu ammoo dhaabuun isii guddoo balaa takka eegaluun laaftu namuma kudhantu alabbahee qawwee namatti tokkosuu danda'a eega ammoo eegalamtee dhaabuun namatti jabaatti warrummaan eegale kun dhaabuu hin danda'u koo mana gubanii kana fakkeenyaaf mana gubuun laaftu ammoo dhaamsuun hoo laaftuu miti mana namni xiqqaan tokko humna hin qabne gube ollaa guutuu nama barbaachisa dhaamsuuf ollaan guutuu dadhabuun mala kanaafuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam murtii dhaga'anii dirree ummanni lolaaf walitti qophaa'e dafanii cehanii dhufan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dhufanii mee maal jedhan rabbi sodaadha jechuun hin taatu manni kaafiraaf muslima maal jettare wanni martuu likulli maqaamin maqaal jedhama bakki hunduu jecha ifii qabdi rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam jecha bakka sanii tolutti dhimma bahan guyyaa san maal jedhan gosummaa kaasan gosummaa akkam kaasan waan jedhan meena caqasaa dheeroo mannu martuu dhaabate sodaan qureesh isin sodaattan sadarkaa kanaan isin geettee jedhe diniinni qureeshin isinii kennite haganuma mara isin sodaachisee sadarkaa kanaan isin ga'ee jedhee gaafate isaan qureeshiniti rasuulli jechuun warri kun gosa biraati sodaan gosatiyya isin sodaattan sadarkaa kanaan isin ga'ee jechuun nama dhaaba haga tokko sadarkaa isin obboloowwan keessan ilma adeera keessanii fira keessan fixxan sadarkaa saniin isin ga'ee jedhee gaafate yoos namuu rifatee cal'ise dubbatan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatanii akka qureesh gosa tana walit balleessuuf waan kana ergite dhaamsa kana goote namni dhaamsa tana fudhatee kana hujirra oolchileen akka badii guddaa qabu kan ifa baasan rasuuli rabbi yoos namuu suutuma daalluqqa'ee gala dabre badii guyyaa sanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam hagasitti dhaaban qureesh hagasitti hin dhaabanne tarkaanfii gurguddoo biraa fuute tarkaanfii takkaffaa tana
talammataa ta isiin fuute maal jette hariira dublumaasummaa madiina'aa fi makkaa jidduu jirtu kutte tokkoffaa namni makkaa irraa dhufe madiina irraa dhufee makkaa hajjii dhufuu hin danda'u jette amma tun seera yeroo san aalamaa jiru khilaafte seerri yeroo sanitti jiru hajji irraa namni tokkolleen dhowwamuu hin danda'u qureesh ammoo dirqama isiiti nama hajjii dhufe hundaa kaddamuun qarqaaruun bira dhaabatuun tiksuun seera waggaa hagam jiru kun seera san cabsite yoo namni miidhamu gama nama mu'minaa tahe seerri yoo cabes rakkoon qabu aalamni homaan dubbatu yoo ammoo ka miidhamu gama kaan tahe seerri xiqqaan tokkoo xiqqoo tuqame aalam hunda xiyya seera kana zaahiruma cabsite qureesh namni tokkolleen madiina irraa makkaa hajjii dhufuu hin danda'u jedhu isii ka dubbiin akkasii sahaabtichi beekamaan sacd ibni mucaad umraa godhe laalumaaf deemee umraa dhaqe nama tokko ka zamana kaafiraa saahiba isaa tokko jira umayy ibnu khalaf manguddichi beekamaan qureesh sun mana isatti bu'e buunammee maal jedheen xawaafa godhuu barbaada qureeshii segaaree akka namni biyyiteen irraa dhufne nu umraan goone hajjiin goone labsite umraa godhuu barbaada mi xawaafa godhuu barbaada yeroo namni xiqqaa ka namni hin jirre naa laal jedhe yeroo waaree ka namni hin jirre kana yeroo kana fidee xawaafa goosise jara lamaan ka waliin yaa'an maanguddichi gandaa abijahli arge abijahli sacd akka gaarii beeka garuu akka naman beeknee godhe maanguddichi isaaniitiin dubbate umay bin khalaf kun abaa safwaan jedhama abaa safwaanii kanaan dubbate yaa abaa safwaan namni si wajjiin deemu kun eenyu jedheen maanguddichi isin beeka akka inni beeku sacdii ma jedheen sacdii abaluu ka ganda abaluu hin jenneen nun beeka sacdii jedheen namticha nu jalaa baqate ganda galfate warra balleessaa qabu ka asii nu jalaa yaa'e hundaa walit deeffate achitti nuun lolu'uuf lola nurratti labsee ganda keenna dhufee kacbaa rabbii xawaafa godhaa jedheen namuun callise yoos abijahli sacd ilaalee maal jedhee wallaahi jedheen osoo ardha umayyaa jaarsa kana wajjiin jiraatuu baatte sila akka ati nagayaan ganda keetiin hin galle jedheen ama kun sodaachisaa guddoo kun dubbii guddoo kabajaa tokkoon maletti namni kun dura taa'a gosaati sacd bin mucaad dura taa'a gosa owsiiti silaa nama namni bifa kanaan dubbatuu ni miti garuu abijahli dubbateen bifa san dubbateen maal jedhe duuba sacd yeroo tokko yeroo namni diinaa si sodaachisu shuloo waa tokkollee sin fayyaddu waan tana taarikuma jedhe seenuma jedhe tana yoo shulattee akkasii miti an nama nagaatii isinis nama nagaatii kacbaa rabbima dhufee yommuu takka rakkoo teessan harkaan qabootu shulatte uma tokko sin fayyaddu humna tantee beektee humna sallee beektee jecha isa dhukkubsu beekuu qabda sacd jecha isa humna isaatii olii hin dubbanne ama dubbachuu hedaa beeki jecha humna isaatii olii kacbaa akka fedhe ta'iin dhufa yeroo fedhetti dhufe yeroo fedhetti bahoo jedhamu sun kijiba isaati yeroo fedhe dhufe yeroo fedhe bahuu hin danda'u biyya abbaa qabdu isinii lola as keessaa isin baasan lechuu hin danda'u garuu inni waan danda'u qaba wanni inni danda'u maal ta inni jedhu ta'a maal jedheen wallaahi jedheen yoo atin kacbaa tana dhufee xawaafuu na dhoowwite waan ati kacbaa tanarratti hajamturraa si dhoowwa jedheen karaa daldala kan keetii hundaa sirratti kutee akka ati hongoftee as keessa teettu si godha jedheen karaa maraa sirraa kutee tu waan inni danda'u amma dhugumaan danda'a tana karaa daldalaa madiina jala baha warri karaan isaanii achi karaa kana guutumatti irraa kutuu hin danda'in
wama humna fi ta danda'uu jedheen ta ammoo isallee dhukkubsitu tun amma Abiijaalli guddoo rifachiifte yeroo saniin dura Abiijaalli namattu geejjiba Qureesh dura dhaabatee rifachiisaa yaanne inni guddoo rifate Qureesh hagas qofatti hin dhaabanne xalayaa biraa barreessite warra muhaajirtoota achirraa hijiraa bahanii Madiinaa dhufanitti dhaamsa ergite dhaamsi isiin ergite maal jedha dhaamsi isiin ergite waan jedhu waan nu jalaa baatan in sehin waan nu jalaa baatan akkan seene dhufnee tokko tokkoon isin ajjeesuu jiraannaa nagayaan lafarran jiraattanii jedhanitti dhaaman dhaamsi kun dhaamsa badaa sahabaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhaamsa kana akkuma dhugatti fudhatan akka taphatti hin fudhanne akkuma dhugatti fudhatan maal eegalan if eeguu qopheessuu eegalan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namuu namni isaaniirraa hundi isaaniitu hidhanno'oon rafan if eeginsarraa hidhanno'oon rafan hidhanno'oon ka'an guyyaa hidhannoo malee hin deeman sayfii hidhatanii waraanoo hidhatanii akkasit deeman if eegurra daliilli kana halkan tokko rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam Aishaan nu odeessite halkan tokko rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dadhabanii maal jedhan halkan hedduun rafne yoo namni khayrii tokko silaa halkan kana dhufe na eege diqqo rafuu barbaada dadhabbii qabaa jedhan rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam yoo isaan hagana jedhan deemsa wahii dhageenne jette eenyu jennaan Sa'd ibn Abi Waqqaas saxaabticha beekama maal barbaadde jennaan qalbii tiyya keessa sodaa wahiina dhufte ورسول ربي ورّي كافرات كن دفee miidhaa jedhee sodaadhee sababaa sanii dhufee rasuula rabbii halkan kana eeguu barbaadaa jedhen rasuuli rabbii akkuma rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam amma yaadan kana rabbiin guddaan godheef jechu namuu ittiin himne beek rasuuli akkas jedhe yoos rasuuli rabbii du'aayii godheefi halkan san akka gaariitti rafan eegasii sahaabaan wal mari'atanii akka rasuula rabbii eegnu jedhanii sirreessanii halkan wal marroo akkasitti eegan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam osoo akkasit isaan eegan rabbiin guddaan آيات سورة المائدة كيسير والله يعصمك من الناس ربي إلمنا مرة ستكسك ربي جدين ويا آيانكم هل كان آيانكم بوت رسول ربي قبهني ورتها أني إسان إيقو جرو كانان يرانا ديما قالا يدين ربي قدان إيقي تك إيقانا ونمتو كلين كان تكسن جرو قالا جدنين akkasitti guyyaa tokkoo miti beeka yeroo dheertu akkasitti jiru akkasiisan keessa jiraatan isaanii jiruun ta akkasi jirtu Qureesh duula gabaabaa tokko ergan waraana gabaabaa tokko erganii nama tokko Kurz ibn Jaabir al-Fihri jedhama waraana fudhatee halkaniin deemee osoo oduu isaa namni hin dhagayin naannoo Madiinaa kana dhufee halkaniin horii adee baqatee dabre ummata Yahudaa san irratti qubatee dihana dhaabanii nyaachisanii karaa mara agarsiisanii halkan yoo tageette horii fudhatee waraana gabaabaa qabaa namtichi maqaan isaa Kurz ibn Jaabir jedhan eegasi islaamuu jiraata radiyallahu anhu horii islaamaa kana adee baqate akka duulota eeganaa dhufu keessatti baratuu jiran sadarkaa kan amma yeroo dubbiin geette dubbiin jabaatte armaan dura amantii islaamaa keessa loluun hin jirtu
nama si dhayellee haaloo irraa bahuun keessa hin jirtu obsii malee amantiin achiin dura obsima namaan jetti ammoo bakki amma akka dubbiin jirtu kana obsi kun deemuu hin danda'u dubbiin jijjiiramte zulmiin guddatte kanarraa ka ka'e rabbiin guddaan lola hayyameef lolli dhoowwama beeka achiin dura loluun hin jirtu achiin dura lolli dhoowwama guutumatti lolli waan hin jirtu yoo namni si dhaan yoo namni si ima obsi jedhan lola rabbiin guddaan hayyameef dirqiin goonee beeki lolli kun waan baddu waan lubbuun ilma namaa jibbitu takka waan rakkoo guddaa qabu takka lola jechuun ikhwaanii waan xiqqaa miti si warri amma qabsoora turtaniin beektanii lolli waan xiqqoo miti dhiirti gugurdoon amma yeroo haasawan akkanatti hayyuu gugurdoon kun martuu yoo silaa bakki lolaa dirree lolaa yoo dhufte nama baay'eetu diqqaata dheeraa kana baay'eetu gaggabaabata gabaabaa namni quma hin qabne kana baay'ee dheerata lolli duuba waan rakkoo takka waan rakkoo takka taateef rabbiin takkitti hin fudhee dirqiin goone waajiban goone maal godhete dura hayyame rabbiin lolli sinii hayyamame jedheen أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ورز اللمم سني رب قدان هيمي أكلوا لني ظلمي إسان الرجل تسان اسفر راكاسا للي هيممنان qureesh ammoo rakkoon qureesh gurguddoo isiin fidde ololli qureesh fidde lola san qofaa duula erguu miti rakkoo tana hundarra guddu'oo takka fidde rakkoon sun maal biyyi madiina'aatun biyya hiyyeetti biyyi tana karaarraa hiitee akka ummanni beelaan rakkatu godhuu murteeffatte tokkoffaa yahudatti ergitee namni horii harkaa qabu yahudatti ergitee dhaamsa akka yahudaa waa tokkollee ittiin gurgurre waa tokkollee irraa hin binne jedhanii gosoota naannoo san qubattu hundattuu dhaamsa dhaamanii namni hajjii dhufuu barbaaddan namni umraa dhaquu barbaaddan namni beeytii rabbiirraan duroomne namni nutti hajamtan ummata sanirraa citaa jedhanii tana ammoo rasuulli alayhi salaatu wassalaam duraan lafa jala beekanii irraa mari'atan rasuulli alayhi salaatu wassalaam siyaasii guddaa yeroo duraa dhufanii madiinaa qubatan qormaata gugurdaa isaan godhanirraa maal jedhan bishaan nu dhugnu kun kennamoo ka nama biroo jedhan dhihanni nu nyaannu kenna kanu oorrannu moo ka nama biroo jedhan namni tokko ikwaani yoo bishaan nama biraa dhuge dhihana namni biraa oorre nyaate wayaa namni biraa hodhe uffate nama sanirraa duroomuu hin danda'u abadan harka isaa kee jira maal jedha rasuula alayhi salaatu wassalaam wanni waan hundarra namni tajamu bishaan biyya sahraa saniin beeytanii biyya waa lagaafi galaanaa wanni kun jirtuu miti biyya roobnu diqqaa guddaa jiruu miti biyya barahaa san biyya akkasii san keessatti namni bishaan xiqqoolee dhabuu hin danda'u bishaan ammoo magaalaan jirtuun hunduu harka yahudaa kee jiran ajaa'ibni rabbii tanama ajabsiiftu san rasuulli guyyaa duraa dhufan sagantaa baasan akkamitti bishaan kana irraa bilisoomna bakki silaa eelaata bishaan baaftu jajjabduu hunduuta isaaniiti eela irra guddaa tokko jira eela kana namni bite ummata muslimaatii kenne rabbiin jannataaf qabeef jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam diinagdee harkaan qaban mallaqa namaa kennuu hin danda'an ammoo jannata rabbiitiin nama gammachiisuu danda'an mallaqa hundaa olii kana namni tokko
waa malee waa lafaa ka'ee dalaguu hin danda'u waa malee waa lafaa ka'anii hin dalagan nama jabaatti waan tokko yoo mallaqa guddaa itti baafte yookaan mallaquma akkasiitti argatu yookaan waan biraata fuulduratti jannata keessaa sii jiru takka itti beeku jennaan abbaan diinagdee beekamaan sahaabtichi Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu ardaa eela kana bi'ru ruumaa jedhama haga kiiloomeetirii 6 madiina irraa fagaata eela bishaan guddaa qabu ummanni magaalaan guutuun isaan jirti kan namticha Yihuudichi tokkooti eela kana dhaqee namticha kana na gurgur jedheen namtichi sitti hin gurguruu jedha eela kana bu'aa guddaa irraa qaba magaalaan guutuun isaan jirti amma ammoo magaalaan bifaan argu tanaan haga duraanirra guddachuu heddi namni biraa hedduunu magaalaa dabalame bishaan kiyya haga durirra gatii naa godhatanii sitti hin gurguru jedheen haya akkas taate cinaa na gurgur jedheen guyyaa tokko na daldalata na gurgurata guyyaa tokko tun taate jedheen ammoo gatii guddoottiin gatii silaa guutumatti eela guutuun bitan cinaa eela irraa fudhate jara lamaanii walitti qabachuu amma eela guyyaa tokko ka Usmaan guyyaa tokko ka Yahudichaati Usmaan ka'ee rasuula rabbitti hime alayhi salaatu wassalaam rasuulli rabbi maal jedheen waqfii godhi jedheen guyyaa kan kee rabbiif jedhi rabbiin jannataan si gammachiisa hayyee jedheen ummata islaamatti himanii guyyaa Usmaan wamaa mallaqa malee koottaa dhugaa waraabbadhaa jedhan namuu guyyaa Usmaan dhaqee bilaasha waraabbatee guuttatee obaafatee guyyaa Yahudichaa namoo achi hin dhaabatu irraa oolaniituma guyyaa marroo ammallee kaa Usmaan kaan namoo achi deebi'ee waraabbata Yahudichi kasaare moore kasaaraa gurdoo maal guyyaa isaa namoo achi dhufu namtichi saahiba isaa kun bilaasha godhe guyyoo bilaashaa kana dhufee namuu waraabbatee gala muslimi callaa miti hatta Yahudaleen guyyumsan dhuftee waraabbattee galti maal godha mallaqa baasa namni akkasitti sun kasaaraa gugurdoon irra geettee obsee bu'aa tokkollee achi keessaan argadhuu beeknaan humnaan irraa fudhachuu hin danda'u kuni waliigaltee rasuulaa fi Yahudaan walii gaayatten kanu himne san kadee qaraane achi keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam mootummaa haaraa ijaaramte tana dura taa'aa mootummaa ta'u amri isaa malee wanni tokkollee dalagamuu dhabu yoo wal dhaban isarratti wal deebisu harka kennatan jechuu guutumatti osoo inni hin beekne biyyi tana keessaa bahuu dhabu tanarra walii galanii miti Yahudan guutuun irraa galte namtichi abbaan eelaa maal hojjechuu hin taane waan danda'u amma kun dhufee maal jedheen aboo qooda kiyyan irraa bitadhu jedheen haya gaagatime xiqqoo ta'e hitti mee haganaan na gurgure gaa jedheen hagasiin irraa bitee guyyaa guutuu eela guutumatti fudhate eelli bi'ru ruumiin kun haga ammatti ikhwaaniin jira namni umraa deemtanii madiinaa ziyaaraa dhaqxan dhaquun dandeettan naannoo masjid qiblateenii kana bira ol dabartanii xiqqoo harka mirgaa gortan istoobimu tokko ol dabartaniitu harka mirgaa gortan achi bakki bi'ru ruumaa eega bifa saniin jalaa bilisoome gara amma diinagdee deebi'an rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam diinagdeen hunduu harka Yahudaa kee jirti suuqni guddichi magaalaan itti waa gurgurattu kanam dhaqee waarraa bitatu ka suuqileen gurguddoon keessa turte gabayaan guddittiin gabayaa banii Qaynuqaa jedhamaa ganda Yahudaati bakki waatti gurguraman naannoo san hundarra dhufee namni waa bitatu magaalaa san gabayaa tana rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam achirraa bilisoomsuu barbaadan lafa barbaadaa jedhanii lafa barbaadanii gabayaa islaamaa suuqa islaamaa ijaaran taraaranii waa lama kaayan suuqni keenna kana rabbi ka baraka'aanu haa godhuuti namuun tuffatin jedhe takka namuu
in hidhin jedhe jechi kun lamaan namni tokko waan ifii kana waan ifii baasu waan biyyatti bahu akka fakkeenyaaf amma baay'een tuffata yoo inni kun amma fakkeenyaaf Japaanii fi Jarmanii fi kana rakkatamte namuun jaalata yoo biyyi tan ta'e keessa tolfamtee irra dhufte moo namuun jibba wanni baay'ee nama cabsusan yoos maaltu dhufa ta alaa dhufte tan ol kaaftee ta biyyi tan ta'e keessa ta silaa namni hagam hojii itti argatee biyya hagam itti gabbattu meeshaa biyya keessaa tokko ol kaasuun biyyi tan hagam ol kaasa meeshaa san ka oorrirraa ka itti geesserraa ka achirraa kaasee fiderraa ka suuqii fiderraa ka eegasii hojjeterraa ka warshaa geesserraa ka warshaa san keessa hojjeterraa nama hagamtu walitti dhaaqaba wanni haadha hagamtu garuu walitti dhaaqaba meeshaa biyya keessaa kana cabsuun duuba tuffii tana namuun tuffatiin jedha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam jechuun ifi quufaa gabayaa teennattu jabdu keenna jabaadha kee ifi quufaa jechuu lammata ammoo akka amma aalamarratti biyyoota garii keessa magaalaa bilisa jedhan takka jira suuqul hurraa amma afaan arabaa jedhamu free market suuqni bilisaa kun maal namuu tokkolleen daangaa qabu gibiran qabu daangaan qabu wanni martuu akka feete waa banatee fuuldura deemuu dandeetta suuqni muslimaa sun suuq akkasiiti ka yahudaa akkasii miti ammoo socho'uu hin dandeettu kun suuqa banama waan feete banattaa akka feete gurgurtaa namuu si dura dhaabachuu hin danda'u gibiran qabu waa tokko loon silaa fudhan hin jiru jennaan egaa suuqa akkasitti eegalanii namni guutuun akka jiruun as deebi'e suuqni gabbatee ol dabre yeroo Qureesh silaa dhaamsa dhaamtee yahudaa wamaatti hin gurgurinaa jettu muslimni qaata yahudarraa bilisoome namuutti hin hajamuyyuu maal godhan bishaan guutuu tafii qaban oorruu kafii qaban suuqa magaalaa kafii qaban wannumaa yahuda tajaajiluu maaltu jira dhe yahudaa nuqaata achirraas dhuftee as keessatti waa banatte laalame rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam sadarkaa kanarra isaanii ka jiru rabbiin guddaan lola hayyame lolli hayyamame amma hayyamame duuban dirqii godhamuuf dhufaa yaadan ima beekan duuban haga turellee turu lolli boodarra waajiba tahuun dhabuu ima beekan amma gaa waraana qopheessu jira isaanirra alayhi salaatu wassalaam ummanni muslimaa kun ummata waggaa 14 yeroo san waggaa 14 ga'anii ummata waggaa 14 salphinnaa fi gabrummaa keessa jiraate kun dhaanamee kun biratti uffatamee kun arrafamee sabraniituma yaa'an deebii tokko namaan kennin kasi arrabsuu deebiin kennin kasi dhaanuu deebiin kennin kasi hidhuu deebiin kennin wanni kun gabrummaa nafan nama fudhachiifti namni tokko yoo yeroo haga tokko gabraaye gabrummaa tana nafa fudhata eegasi nama isa gabroonfate kanarraa bilisoomuun waan isa miitu itti fakkaatti dandeettii irraa bilisooma jedhuun takka argachuu hin danda'u akka hawaasattis akkas ta'uu nima mala akka namattis akkasi mataa namni tokko fakkeenyaaf yoo namni bitatee gurgurate nama tokko gaaf tokko naa odeesse biyya Mooritaaniyaa tana keessa waa'een gabrummaa tun turte dhihoo haga dhihoo boodaa kanatti ima jirta waggaa 20 dabree kanatti ima turte san aalamni iyyee egaa dhaabaa jedhan mootummaanis dirqii gootee dhaaban warruma hojjetaa namaa ka abbarraa akaakayyurraa abaabayyurraa gabraa kana mootummaan dirqii gootee bilisoomsan ka bilisa godhanii silaas gadhiisan kana deemeetuma yoo hujii dhabee magaalaa dhaqachumaa deebi'ee ganduma dur dalaguuf kana deebi'ee dalagoot deebi'a jedhe fedhaachuma kaddama jedhe taa'ee maal amma inni jiruu bilisummaa tana bara hin beeku jiruu ammoo gabrummaa tana nafatti fudhate gabrummaa namni nafa fudhata yeroo duraa namni si gabroonfatu namni hin dallana illola haguma si dhawan hagasi arrabsan gaaf kaan nafa fudhata amma ummanni muslimaa yeroo san sadarkaa sana irra jira jechuudha
ummata salphinnaa fi didiqqeennaa fi gabrummaa nafatti fudhatee jiru kanaan koottaa lolaa jechuun namatti jabaatti. Takkitti maal lafaa ka'anii maal nama barbaachisa? Leenjii nama barbaachisa. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam leenjii eegalan. Leenjii dirreetti yaasanii waraana barsiisuu qofaa miti, sochoosanii furgaasanii barsiisuu eegalan rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin yeroma rabbiin guddaan hayyamee fi lolli isinii hayyamame jedheen san keessa rabbiin guddaan maal beeksise? Akka ummanni mushrikaa ka Qureesh akka diina ta'e. Diina jechuun egaa dhawuu hin dandeetta, loluu hin dandeetta jechuudha. Namni Qureesh wajjiin dhaabate ka kaafira illeen gosa fedhe irraa haa ta'u innis akka inni diina ta'e. Namni mushriktoota ka kaafira ka isin walii galtanii akka Yahudaa isin wajjiin qubattuutan akka gosoota ollaa keessanii kana ka isin walii galtanii walii galteen isin jidduu jirtu yoo kiyaanaa takka waan hamtuu takka balleessaa takka hojjate diina keessan ta'e dhawuu hin dandeettani. Nama duule isinii duule hundaaf irraa dhoowwuu hin dandeettani. Namni diina keessanii tokko yoo amantii islaamaa qabate ammoo tuquu hin dandeettani. Kana hundaa ayata kanattu if keessaa qaba. Amma eega lolli as deemaa jiraate mootummaa tan haga duraan bal'isuun nama qabatti. Kanaaf rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam karaa ummanni Qureesh jiruun kana karaa Madiinaa fi bahara jidduu bahu kana. Magaalaan Madiinaa tun baharatti kalooftee aga tokko. Karaa Makka irraa deemee Shaamit ol deemu kana karaa baharra bahu kana karaa kanaan jirti Qureesh. Karaa kana irraa hidhuu barbaada rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kana hidhuuf waa lama hojjetan. Tokkoffaa gosoota naannoo san qubattu hundaanuu waliigaltee godhan. Waliigaltee isaan dirqitu akka ummata Qureesh naannoo san bahuu san hin dandeenye. Takka akka yoo waraanni islaamaa achi keessa socho'e nagayaan nyaatee dhugee keessa socho'uu danda'u. Akka oduu Qureesh duula Qureesh achi keessa bahu oduu isaa akka laafatas nu dabarsan tana hunda irratti waliigaltee ijaara rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Lammata ammoo dooyaa takka waraana gaggabaabaa furgaasanii karaa kanarratti bobbaasan. Duula 8 yeroo gabaabduu keessatti ilaalame Ramadaan waggaa tokko keessatti jechuudha. Ramadaan yeroon sun Ramadaana sanirra duulli Badrii kuulleen Ramadaan waggaa tokko jechuudha. Rasuulli yoom hijiraa bahan Rabiicul Awwal, Rabiicul Thaani, Jimaadul Awwal, Jimaadul Thaani, Rajab, Shacbaan ji'a 5 jiran amma laalme ikhwaani. Baroonni zaman ajabaati. ji'uma 5 qofaa jiran rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yeroo isaan ji'a 5 turan Rabbiin lola hayyameef. Ji'a 5 keessatti waan haga nu dubbanne kana hundaa hojjetee waan biraa tan nu dubbatin illee hedduu jira beekaaga. Ramadaana sanirraa haga Ramadaana kaanitti duula 8 baasan rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. 8 kana 4 ifii deemaniin 4 ammoo irraa hafanii nama biraa ergan. Seenaa keessatti gaa duulli isaan deemaniin ghazawaat jedhama. Duulli ammoo isaan irraa hafanii nama biraatiin ergan saraayaa jedhama. 4 isaantu deemeen 4 namoota biraatiin ergan. Maaliif duula kana akkana wal jala ergan rasuula Rabbii?
waggaa tokko keessatti duuli 8 guddaa maaliif waa hedduuf tokkoffaa namni duula kanaan ergan ummata muhaajirtoota qofa warra ansaaraa wajjin hin jiru duula kana kurnyanu 8 duuli 10 miti 8 4 duula kana 8 warri muhaajirtoota malee warri ansaaraa keessa hin jiru faayidaa wanni kun qabdu tokkoffaa biyya barsiisa namni tokko yoo magaalaa keessaa bahee gaara seenee bosona keessa socho'e lafa barata nama barata qilleensa barata inja baata yoo ammoo magaaluma jiraate waan biyya beekuuf siha namni magaalaa jiraatu kun magaalumaa ka'ee konkolaatuma yaabbatee magaalaa biraa dhaqu fuudha waan biyya beekuuf siha garuu yoo nama gaara keessa galee wal bira qaban biyyan beeku namni kun lafan beeku ummanni kun lafa tanatti hin dhalanne horii keessa hin tiksine lafa tanan beekan warri muhaajirtoota biyya madiinaa tana sochiin kun biyyi tana qajeela isaan barsiisa dura namni tokko immoo yoo biyyi takka qajeela beek lola tokkoof if sirreessuu if saganteessuu sagantaa baafachuu danda'a lolli sun ka duula namni si beete ofirraa ittiftu ta'uu ka ati duula baatuu ta'uu lammata gosoota baay'ee naannoo san qubatu wajjiin hariira gaggaarii hidhatuu barbaada rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam sadaffaa gosoota naannoo san qubattuuf yahudaa beeksisuu barbaadan ummanni muslimaa waraana jabaa qaba ummata jabaa kabajaa ifii garsiisuu barbaadan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam afraffaa qureeshitti himuu barbaadan dubbiin akka duriitii miti warri lallaafoon dur isin dhaana'aa turtan sun ka sabra'aa ture sun amma waraana tahe jirjiirame itti himuu barbaadan waggaa baay'ee nu miitanii jirjiiramne itti himuu barbaadan ji'a ramadaan sanuma keessa sariyyaa dura waraana dura qopheessan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam waraanni dura isaan qopheessan dura taa'aa waraana sanii abbeeraa isaanii hamzaa ibn abdulmuxalib godhan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam nama 30 muhaajirtoota nama 30 waliin kaa'ee karaa qureesh irra deemtu ka shaamit deemu kana naannoo san hundaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ila kaayatanii jiran ilachi warra basaasaa kana kaayatanii jiran yeroo ummanni qureesh geejjibni isaanii shaam irraa dhufu dura dhagayan rasuulli yeroo makka irraa bahee gara shaam deemus akkasuma gara maraa ila kaayanii jiran rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ji'uma san keessa geejjibni qureesh tokko shaamirraa gad deebi'ee dhufa'aa jiraa dhagayan lafan shaami kalooftu kaayan asirraa bar fagoo namni achi jiraatu sun achuma jiraata achuma horatee jiraata yeroo oduun tun ammoo warri daldalaa kun irra bahee as dabru achirraa farda fi fudhatee as socho'a gati warri lamaan 30 rasuulli erge kun alayhi salaatu wassalaam warri geejjibaa kun ammoo abi jahli deeman nama 300 isaan waraana 300 deeman geejjiba kana isaan nama 30 waraanni rasuula alayhi salaatu wassalaam ka hamzaan deemun kun geejjiba kaan karatti eegee dhaabe achi wal loluuf wali qophaa'e nama 30f nama 300 beeka yeroo wali qophaa'an maanguddichi naannoo san warra juhanii jedhamu kana qubata
majdi ibn camrii jedhama ummata sahaabaatiif rasuula wajjiinis hariira gaarii qaba waliigaltee godhanii ni jiranii qureeshilleen isa waliigaltee gootee jirti ammoo rakkoo qaba inni qureeshillee waliigaltee kanarratti mallaqa kennitiif rasuulilleen alayhi salaatu wasalaam ammoo waliigaltee godhee ni jira waan jara lachuu waliigaltee qabuuf jidduu dhaabatee wali loltan jedheen lola san guyyaa san isattu oolche lolli hin argamne hamzaan waraana duraa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam qopheessee erge dura taa'aa waraana sanii nama 30 isaanii alaabaan guyyaa san rasuulli kenneef wayaa adii namni wayaa adii alaabaa san baadhatee deemu guyyaa san Abu Marthad jedhama sahabticha ji'a Ramadaan keessa jenne yookaan akka lakkoofsa faranjitti ji'a Maars bara 623 ji'a Maars ji'a 8 Maarch ji'atti aanu ka Shawwaal rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee waraana biraa ergan sariyaa biraa ergan Abriil matti aantu keessa jechuu ji'a afuraffaa bara 623 dura taa'aa waraana kana Ubayda ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib godhan dura taa'aa nama 60 deemin 60 warra muhaajirtootaati waraana dooyaa deemu ka qureeshtu achirraa dhufee karaa geejjibni isaanii deemu kana dooyaa godhanii akka inni nagaa ta'e kaan laalaa deema waraanni qureesh namni waraana kanaan deematu Abaa Sufyaan waraana nama 200 fudhatee deema magaalaa amma Raabiq jedhamtu tana ta bahara gubba'aa tana naannoo san jira waraanni kun waraanni muslimaa kan nama 60 deemu kunis naannoo sani qajeele dhufiinsa waraana kanaa dhaga'ee achi dhufe innis waraana lamaan achi wal ga'ee lolli gabaaban tokko argamee walin lollee dhaabate waraana san keessa waan ajabaa takka argamte jara lama ta warra muslimtoota hijiraa bahuu dadhabanii amantii ifii dhokfatanii makkaa keessa jiraatan warri kun lamaan waraanattu gara Raabiq kana Raabiq Madiina akka lufti gara Madiinaa deemaa dhageennan waliin deeman lachuu yoo waraanni islaamaa achi as dhufe halkaniin keessaa bahanii waraana muslimatti dabalaman jarri lamaan Miqdaad ibn Camrii fi Utbaa ibn Ghazawaan jedhamu hagasi tiree argatanii obboloowwan ifitti dabalaman jechuu nama 62 ta'an jechuu warra muslimaa dura taa'aa waraana kana eenyu jenne Ubayda ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib madeera rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam alaabaan rasuulli rabbii kenneef alaabaa adii namni alaabaa san baatee guyyaa san deemuun sahaabticha Misxah ibn Uthaatha isabbaa ji'uma san keessa gaa ji'a Shawwaal amma Ramadaaniif Shawwaal ji'a lamaa walitti aanu waraana lamatti ergame ji'atti aanu Dhulqicda Meey ji'a shaneessoo jechuu bara 623 waraana biraa erga rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana kana dura taa'a Sa'd ibn Abi Waqqaas godhan nama 20 itti kennanii deemin jedhanii geejjiba Qureesh ka Makkarraa Madiinatti Shaamitti deemu kana afaan dhaabatuu deemi achirraa socho'anii waraanni kun baay'ee gaffagaate haga bakka Juhfaa jedhamtu ta warri amma Shaam yeroo hajjii deeman irraa umraa godhu irraa ihraama godhu haga bakka san ga'anitti deeme halkan dhokatanii
halkan deemanii guyyaa dhokatan akkasi akka namni hin garre halkan 5 akkasit deemanii achi gayan yeroo isaan gayan geejjibni isaan achitti eeguu barbaadan kun jala bahee dabre hin dhaqqabne ilaalamee ikhwaanii waan ajabaat rasuulli amma godhan yeroo waraana ergan hundaa nama haarawa dura kaayan maal barbaadan amma hoggaana hedduu uumuu barbaadan sila guyyaa hundaa hamzuma ergan sila hamzuma qofattu hoggaanummaa tola jechuudha yoo hamzaan du'e maal goona de nama baay'ee dura taa'a waraanaa baay'ee uumuu barbaadan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee dimokiraasummaa ammallee mirga nama hundattu jira namni hunduu bakka tanaa haqa qaba nama waan gaarii mul'ise tokko tahuu dandaya tan agarsiisuu barbaadan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jiini dulqicdaa hagasitti dhume jiini kun silaa ji'a hajjiiti eegaltii waggaatti aantu ji'a safar keessa jechuudha agost juulaay qofa hafuura baafatan ji'a agostee keessa bara 623 rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ifumaa bahan waraana fudhatanii nama 70 fudhatanii bahan maaliif bahan geejjiba qureeshima afaan dhaabatuuf bahan haga eessaa deeman isaan rasuulli rabbi alayhi garuu baharaa kana deemaa beeku hunduu naannoo magaalaa raabiq jedhamtu tanatti kalaawan haga meeyli 29 deeman rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka abwaa jedhamtu achi gayan waddaan illee jedhamti naannoo tokko naannoon tuni achi gayan duulli kun duula waddaan jedhamayyuu duula abwaa illee jedhama duula san keessa gaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinaa yeroo biraa deeman magaalaa nama tokko irra kaayanii itti gaafatamaa godhanii deeman rasuulli yoo duula ifii deemaniin magaalaa tana bulchaa nama wahii irra kaayanii biraa deeman yoo ammoo waraana erganis dura taa'a waraanaa nama biraa nama godhanii ergan namni isaan magaalaa dura taa'a godhanii deeman yeroo duraa tanaaf Sa'd ibn Ubaada saabticha beekamaa kun dura taa'a warra Khazraj lola san keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gosa damar jedhamtana tanaannoo san qubattuun waliigaltee guddoo godhanii waliigalteen tun barreeffamtee egaa kitaaba seenaa keessatti barreeffamtee jirti akka isaan nama faallaa islaamaa dhaabate wajjiin hin dhaabanne akka yoo islaamni itti hajamee koottaan utumsaa hidhee waraana fi baasanii dhufan akka yoo namni tokko duula isaanii bahille islaamni dhaqee isaan gargaaru kanarratti walii galan yeroo duulli dura rasuulli deeman kana alayhi salaatu wassalaam duula abwaa kana guyyaa 15 achi turan lolli hin argamne guyyaa 15 kanaan booda gala rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam alaabaan isaan guyyaa san fudhatan alaabaa adii namni alaabaa san guyyaa san baatee deemuunis Hamza ibn Abdul Muttalib kun amma ji'a safar jenne kun ji'a agostu keessa ji'a safar ji'umatti aanu rabiicil awwal jechuu waggaa tokko guutame fama guyyaa san rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ji'a rabiicil awwal hijiraa bahaniimi ji'a rabiicil awwal kan waggaatti aanu jechuu ji'a rabiicil awwal san keessa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ifumaa duula bahan ifumaa duula bahan September keessa jechuu bara 623 nama 200 fudhatanii akkasuma ammallee geejjibamu Qureesh afaan bahuuf ammallee bahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinaa guyyaa san eenyurra kaayan nama gaaf duraarra kaayan kan irran keenya ilaalan mallee kanallee nama biraarra kaayan kun eenyu Sa'd ibn Mu'aadh gaafa dura taa'a Khazraj irra kaayan Sa'd ibn Ubaada gaafa lammataa Sa'd ibn Mu'aadh dura taa'a Awsi namni waraana isaa baatee deemuun baandiraa isaa hardha'een Sa'd ibn Abi Waqqaas duulli kullee lolli hin argamne rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hin deebi'an akkasuma gaa kun amma ji'a rabiicil awwal keessa ji'uma san keessa ammallee ifirra deebi'an rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni isaan deebi'aniif yeroo ummanni Qureeshaa
namtichi kurzi ibnu jaabir ilfihrii jedhamu kan odeef nu dubbanne sun duula gabaabaa bahee magaalaa mogga'aa horii adhee deeme rasuulli nama 70 fuudhanii akka daddaffitti faana bu'anii isa kana ari'an yeroo dheertuu ari'anii bakka fagoo ari'anii dhaqqabuu dadhabanii irraa deebi'an rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam eenyu magaalaa dura taa'a magaalaa godhanii biraa deeman zayd ibn haaritha amma maal nama agarsiisa namni muslimaa hunduu dura taa'a muslimaa ta'uu hin danda'a ummata barsiisuu jira rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam zayd ibn haaritha achiin dura gabra turanii eegasi rasuulli bilisoomse ilma fi godhatanii jechuun gabrichi tokko ka armaan dura gurguramaa ture bitamaa ture tokko magaalaa gosa san ittiin dhalatin naannoo san ittiin dhalatin dura taa'aa namaa ta'uu hin danda'a ummata timuu barbaada rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam alaabaa rasuulaa namni guyyaa san baatu Ali ibn Abi Taalib alaabaan sunis adii turte eegasi ammallee duula lama itti aanaa achirra darsiidhaaf noo robba'ee jedhee duula itti aanugaa ji'a itti aanuma keessa ji'a Rabiicul Awwal kana duula lama deeme deebi'anii egaa ji'a Rabiicul Thaanii keessa galanii kalammataa Jimaadul Awwalii keessa ammallee duula biraa bahan laalmee hafuuran baafatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama 150 fudhatanii rasuulli rabbi duula biraa bahan maaliif bahan duula kana jiini ji'a Jimaadul Awwal geejjiba guddaa qiyaasa malee guddaa ka Makka irraa ka'ee Shaamit deemu kana afaan dhaabatanii hiikuuf deeman rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hin dhaqqabne geejjibni sun jalaa dabre qaafilaan sun geejjibni sun ka gaafi inni deebi'e achi Shaamirraa as deebi'u rasuulli karaa eeganii lolli badrii tahuu jiraatu santu isa sun jalaa dabarraa rasuulli rabbi gosoota achi qubattu gosa hedduu banii mudlajii fi gosoota hedduu warra banii mudlajii kana jala jirtu jira warreen kana wajjiin waliigaltee guddoo godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam eegasi ji'a Rajab keessa duula gabaabaa tokko rasuulli rabbi ergan alayhi salaatu wassalaam duula kana ammoo duula ajabaati sariyatu nakhlaa jedhamti bakki inni itti ergame bakka ajabaati yeroon inni ergamellee yeroo ajabaati yeroon inni ergame ji'a Rajab keessa lolli haraama bakki inni itti ergames nakhlaa jechuun magaalaa Makkaatiif Xaa'if jidduu waraanni eessarraa dhufa Madiinarraa dhufa Makkaa bira dabre gara Xaa'if dabre jidduu san jechuu bakka dhugaa nama rifachiiftu waan dubbiin kana taateef rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe nama 12 qofaa ergan nama 12 erganii gaala 6 kennanii fi gaala 6 kana wal marroo yaabbatan namni lamaa gaala tokko walitti qaba dura taa'aa warra kanaa eenyu godhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Abdullahi ibn Jahsh godhan 12 kana Abdullahi ibn Jahsh dura taa'aa godhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergan maal jedhaniin yeroo ergan waan takka'aa achiin dura illeen hojjetin eegas illeen hojjetin jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam xalayaa barreessanitti kennan waraanni gara deemuun beeku xalayaa tana fuudha deemsa guyyaa lamaa asirraa haga kuunno abalutti deemaa jedhaniin yeroo bakka san geettan guyyaa lama isinii dhume achi dhaabadhaa xalayaa tana hiikaa qaraa jedhaniin waan ajabaatam asii socho'e warri guyyaa lama deemanii eega guyyaa lama deemanii waraqaa hiikanii qaraan waraqaa hiiknan maal jedhu yoo xalayaa tana gartee qaraate nama tokkollee hin dirqini nama haga inni ifi jaalateef fudhadhu bakka nakhlaa jedhamtu dhaqi
magaalaa Makkaatiif Xaa'if jidduu geejjiba tokko ka Qureeshittu alarraa gala'aa jira geejjiba kana waa'ee isaa nu hubadhu lolin jenneen rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa lama deemanii waraqaataan qara'an osoo waraqaatana silaa Madiina qara'anii namni gariin hafuun hin malti silaa maal bakka dhugaan nama sodaachiftu Makkaa diina kan kee bira baatee dabartee duuba isaaniiti geejjiba isaanii ati waa miita jechuun dubbii xiqqoomtu achirraaga yeroo qara'an Abdullahi ibn Jahshi maal jedheen kunoo an murteeffadheen deema namni wajjiin deemtan deema namni feetan ammoo amma deebi'a galaa jedheen hundi isaaniitu si wajjiin deema namni du'a barbaadan na wajjiin deemaa jedhe namni jiruu barbaadan galaa jedheen hunduu si wajjiin deemna jedhanii akkasitti socho'an yeroo socho'an osoo deeman Naklaa taanii kalaawan lafti fagoo kiiloomeetirii 480 kiiloomeetirii 480 miilan deemu jechuun wanti qoomiti yeroo isaan achisan kalaawan gaalli jarri lama walitti yaabbattu jalaa bati jarri lamaan gaala san barbaaduu hafan nama hagam tofe nama 12 duraanii 10 tofe ammo kurnyaan isaanii osoo achi taa'an bakka Naklaa dhaqanii achi jiran geejjibni kun irra dhufe dhokataniituma geejjiba jala yaa'anam guyyaan kun ji'a Rajabirraa guyyaarraa boodaati ji'a kana keessa nama waliin lolu yoo ammoo haga galgala kanaa eegan galgala kana Makkatti galti geejjibni kun Makka gala Makkaa gubbaa jira warri bar Makka kalaawa geejjibni Makkaa seena harama Makkaa seena namni eegasii waa tokko tuquu hin danda'u haraama tokkonni martuu amma isaan maal jedhan geejjiba kana firraa dhiifne haa nagayaan galuutii dhiifnamoo hireen tun hiree guddoo namni geejjiba wajjin jiru ammoo nama 4 qofa namni geejjiba kana eegu nama 4 isaan nama 10 akka gaaritti qabachuu danda'an maal goona jedhanii wal mari'atan rasuulis lolaan jenneen wal mari'atanii murtiirra gayan murtiin isaan irra gayan maal haalollee qabannu jedhanii lola murteeffatan geejjiba kaa ka'umaa quban qabne xiyyaan darbatanii tokko keessaa ibn al-Hadrami jedhama kuffisan keessaa marsanii jara sadeen hafe keessaa tokko baqatee bahe lamaan taan qabanii geejjibas qabanii achi socho'an geejjiba guutuu akka jiruun fudhatanii isaan ama Qureesh geejjiba gara Yamanirraa as gara Makkaa as galu guddoon eegan ka isaan qajeela eegan kam ka karaa Madiinaa kan ol deemu gara Shaam deemu kana qajeela eegan nama guddaa waliin kaanii waraana guddaa isaan warri nuu gadi mure gara kibbarraa nu adhaanamuun shakku gara kaabaa kana firraa shakkan malee yeroo isaan geejjiba guutuu fudhatanii galan Qureesh qiyaasa malee rifatte waa hedduuf rifatte horiin isii adhamuuf rifatte lammata ammoo akkamitti namni gara kibbaanurraa bahee horii keenya dhadhee osoo nun argina malee nu jala bahee dabre tana guddoo rifachiise dhaqqabuu hin dandeenye nagaan gale warri gallaan egaa Qureesh amma araba hundatti dhaamsa ergitee kunoo Muhammad aadaa jirtu amantii jirtu hundaa cabse ji'a Rajab keessa nama keenya ajjeese duula nuun lole kunoo akkana nu godhe dhagaa jedhanii amma iyyan meediyaan aalamaa hunduu tanuma haasa'e arraba amantii islaamaa arrabsu rasuulis alayhi salaatu wasalaam dalana maal jedhee warraan allolaa isiniin hin jennee jedhen horii qoodamus waan mara akkasuma dhaabanii dhiisan dubbii warri jarri kurnyantuunis baay'ee rifatan maaliif waan kana seenedhi wal aalatan namni baay'een isaan aalate
إسان كركو كسيسا كيس جرو ربي قدام قرآن بوسي ما الجد ربي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ما الجد ربي جاء حراما كان كيسا وأجيس بدو وجد وانقارينتي سنسقافة نسوان بدو يدين قروا أني تنرى بدو أمنتي ربي تندر دابتني نما أمنتي تنفور ميداني ربي اتكفرني كعبا كيستي نما ميدوت كعبرا نما دووت حجي نما دووت إرهمتو جدي يدين كان فوهرين سن حلال أجتي صحابانس جمدني رسول ربي تسجمده ربي فرمات فيده هوري كسيك أودني جرى لمانس أكسان فيدياف قرني هوريني في بيتن قر الرسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو دراتي فأما قريش يرو دراتي أكسيتي ميد أمتي مكاني سيتس باية مداي درسي كينا كارنا وربي دا چرت دامني درسي تيانو كيست وايلو لبدري تنا دوبان إن شاء الله هاga ربين إذا نرك أبسيسه هاga درسي سن كيست كنجا والجينو ربين قدان نجا إنه جراتشيسه نجا ولينو كبه هم تونو راك كبه خيري ولينو كبه كوستا كينا فيسه ولا لا كينا برسيسه دبا كينا كنه يا دوا كينا يا دبا سير فتا كينا ربي رفنوت الراكاسه قمتشو ربي الدنيا آخر اللي رتنو دابه دي تينو أرارمه جنة الفردوس ربي قدانها كان نيسو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والله سبحانه وتعالى